Akkam jirtu daawwattotaa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Kun akkuma beekamu torbanii sagantaa isin bira ga'udha. An Galoo Show gaa an obboleessi keessanii torbanii keessummaa garaagaraa qabadhee isiniif dhiyaachuun koo ni yaadatama. Har'aa keessummaa tokko qabadhee fuula keessanii duran jira. Keessummaan koo har'aa faarfataadhaa, tajaajilaa wangeelaatii, hojjetaa wangeelaatii jechuuti. Wanti adda isa godhu gama mishineerummaatiin nama yeroo dheeraa hojjetaa ture. Ammas hojjechaa jiru biyya keessaaf biyya alaatti jechuuti. Kana wajjin wal qabsiisnee qorataa seenaati ammasii tajaajila isaanii bukkeetti hojii mootummaa hojjechaa jiru. Nama kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Mee turtiin keessan amma dhumaatti ana wajjin haa ta'u baga nagaan dhufte. Baga nagaan nuti. Tole jettee sagantaa keenya kanaaf yeroo kee kennite gara istiidiyoo keenyaatti argamu keetiif guddaa si galateeffachaa. Mee saba kana wajjin wal bari. Ani maqaan koo Yaadasaadha. Akkasumas akkuma nama isiniin jedhe kana guutummaan isaa jechuudha. Yaadasaa Tamasgeen. Tamasgeen. Mee gaa kallattiitiin gara yaadota siif qopheessetti si dabarsa. Maaliif hojii wangeelaa kana keessaa yeroo dheeraa turteetta akkuma kana haala biyyattiin keessa jirtu wajjin wal qabsiisnee wantoota garaagaraan sii kaasa. Isa kana siif hubatameera dheen yaada wanti amma irra jirru kuni. Haalli siyaasa biyya kanaa jireenya amantoota irratti miidhaa guddaa geesseera jedhameetu komiin kun jira. Mee akka qorataa seenaattis akka qorataa kitaaba macaafa qulqulluuttis maal jettaati waa'ee kanarratti? Siyaasii biyya kanaa amantii irratti dhiibbaa fide jechuun sirriidha. Namni sirrii isaa komata. Amantiif siyaasii walitti dhufeenyi isaanii fagoodha. Walitti dhufeenya badaa hin qabu. Kanaaf amantii jechuun amantiidhuma. Siyaasa jechuun siyaasuma. Siyaasa keessa sobatu jira. Siyaasa keessa waan hedduutu jira. Hiika isaa keessa galuu baanee jechuudha. Amantii jechuun immoo Kiristoositti kan amane hundumtuu Kiristoosiif jiraata, Kiristoosiin jiraata. Kiristoosiin ilaalee haala kam keessatti iyyuu Kiristoosiin ilaalee jiraata. Jireenya amantoota irratti miidhaa geessiseera gaaffiin kun guddaan. Jireenya amantoota irratti miidhaa guddaa geessisee jira. Isa kan akkamitti ilaaltu? Dhiibbaan geessise dhiibbaa geessiseera sirriidha. Dhiibbaan kuni dhaloonni akka gara Kiristoositti hin dhufne godhe. Dhaloonni waa'ee siyaasa kanaa yaada. Bor maaltu dhufaa, irra maaltu jira. Ganamallee ka'ee guyyaa wanta biraa yaada jechuudha. Isa kanaan kitaaba qulqulluu qayyabachuu irraa fagaateera. Isa kanaan deddeebii mana amantaa isaa irraa fagaateera. Yaanni isaa akka jirutti tootaalii dadhabaa dhufeera jechuudha. Dadhabaa dhufeera. Dhugaa dubbachuu fi waggoota muraasa asitti keessumaatti 2006 kaasee qabsoon biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru qabsoo ho'aadha. Erga dargaggeessi ka'ee waan isarra jiru gochuu jalqabeeti. Biyyi kun ammayyuu tasgabbii argatee hin jiru. Waan dammaqee bira hin ga'in jira ammayyuu sabni jechuudha. Kana wajjin wal qabsiisanii inni waldaa keessa jiru hordoffi siyaasaa irraa kan ka'e dhimma afuuraa irratti gadi bu'aa dhufeera. Ammatu kaane waggoota kana gidduutti jiran istaatiksiisaa hojjennee ammi namoota afuura keessa jiran gadi bu'uun isaanii baay'eedha. Baay'eedha. Ispeeshaalii dargaggoota irratti gaafa kaasnu dhimma siyaasaa wajjin wal qabatu sirba dhaggeeffachuutti, dubbii dhaggeeffachuutti wantoota sana irratti xiyyeeffata malee macaafa dubbisuu wantoota afuura wajjin wal qabatan sana irratti xiyyeeffannoon isaa gadi bu'aa dhufeera jechuudha. So isa kana gaafa ilaaltu mee maal haa ta'u jetta? Mee maaltu haa ta'u uummatta? Ani tootaalii dhaloonni gara isa irraa uumame gara Waaqayyoo ilaalutti deebi'uu qaba. Furmaanni dhufa jedhee kanan itti yaadu ta'eera wanti ta'ee qabsoo ho'aan geggeeffame ammas wanti adda ba'ee kanatti ta'e jedhame hin jiru. Hundumtuu garaansaa sammuunsaa yaadni isaa qabsoorra jira. Isa kanaan immoo Kiristoos isaa jireenya keenyaaf jireenya ta'ee daganneerra. Kanaaf dhaloonni amma jirru kun ola deemaan maal hubachuu qaba? Yaada isaa gara Kiristoositti deeffate Waaqayyo wajjin walii galeetu siyaasa biyyattiif illee tasgabbii ta'uu qaba jechuudha. Akkamitti adeeffatu haalli inni keessa jiru sammuu waan jiruuf? Taa'ee sagalee Waaqayyoo dubbifachuu, sagalee Waaqayyoo barachuu hangafoota isaarraa jechuudha. Maaliin isa kana inni kun eenyutu fayyadamaa jira kana gidduutti yoo ta'e namaaf namayyuu miti. Isa Waaqayyoon mormu seexanatu fayyadamaa jira. Gaafa dhaloonni gara biraatti adeemu seexanni hin gammada hojii isaati waan ta'eef. Kanaaf dhaloonni kun maatii isaa jalallee gattaa'ee mana barumsaa baratutti illee iddoo jirutti illee sagalee Waaqayyootiin gaadi ta'uu qaba.
Yoo kanaan akkas ta'e sagalee waaqayyooti yoo sammuu isaa dhiqate jireenya isaa kana sagalee waaqayyooti yoo ilaaletu isa kanarraa ani biyyi lafaa kun kan koo miti biyya waaqarraan qaba jedhee itti yaaduu danda'a. Hafuura qulqulluutu namaa ibsa kanammoo. Kana wajjin wal qabsiisnee maaltu ka'uu qaba? Dhimmi amantii dhimma lammaffaa ta'ee jira jechuudha. Dhimmi amanachuu kuni dhimma lammaffaarra oole. Maal jennaan dhimmi tokkoffaa maal ta'aa jira? Dhimma siyaasaa wajjin wal qabatee jechuudha. Inni xinnaanis inni guddaan amma inni guddaan utuu warra dhaloota jechuun booda irra jiran kana barsiisuu danda'a ta'ee amma ta'ee dhimmi siyaasaa lammaffaarra illee ta'uu danda'a ture. Amma garuu walumaa galatti dhimmi amantii dhimma lammaffaarra ta'e. Dhimma lammaffaarra ta'e. Jijjiiramni biyya kana amantii irraa eegamamu siyaasa irraa ta'ee eegamu. Jijjiiramni biyya keenyaa yoomiyyuu taanaan amantii gaafa jennu namni amantii kootii yoo jedhee waan tokko amma uume kanatti amana jechuu danda'a. Inni guddaadhaaf ijoo inni jedhamu waaqayyoon amanuu wangeela fudhate kana sirnaan itti fayyadamuu dadhabuunsaa gara badiitti fidaa jira. Anammas jala murmaasa wanta dubbachuu qaba jedhee yaadu biyya keenya biyya kana keessatti karaa kamiyyuu macaafni qulqulluunis hin jedha. Eenyuun eeggannaa gaafa jedhee namni waa'ee kootiif abdiin kutannee dhiyeessus gammachuu attamii qaba jedhe. Har'a rakkoon garaagaraa mudate jennee amantii bakka lammaffaarra keenye isa gara biraa olaansinee isa barbaachisaa gadaansinee yoo keenye ammayyuu nuun galee jechuudha kun. Kanaaf kan nuti irraa eenyu waaqayyo qofarraati. Jijjiirama biyya kanaa tootaalii waaqayyootu danda'a. Harka waaqayyootiin malee teessee gaafa yaaddu garasitti hin bu'a, garanatti hin bu'a, duubatti hin bu'a, duubanatti hin bu'a. Kanaan immoo kun jirattee yaadin. Waaqayyoon kadhachuu dhaloonni gara waaqayyootti deebi'u isa bakka lammaffaarra kaa'e kana tokkoffaarra kaa'ate waamama isaa ganamaa sanatti yoo deebi'e garuu jijjiiramni sirriitti jira. Kanaafidha. Gamoo siyaasa kana wajjin wal qabsiisnee mirga sarbamuu dhala namaa kana wajjin gaafa macaafa qulqulluu keessa galee ilaallu maal jedha? Macaafni qulqulluu maal jedha? Akka barsiisaa macaafa qulqulluu tokkotti jechuudha. Mirgi sarbamuu dhala namaa al takka gaafa taa'ee yaadu isa jalqabaa utuu namni nama hin sarbin namni yeroo of sarbuu jira. Maal inni akkamittaan kaasa akka akkamitti yoon kaasee naa tola yeroo tokko ofuma keenyaati ofii keenya of sarbina. Waan gochuu dandeenyu gochuu dhiifneetu kun dandeettii koo mitii jenna. Mirguma qabdu tokko achi kenniteetu nan sarbame yeroon jedhamu jira. Garuu sarbamuu mirga dhala namaa har'a miti. Garuu kan isa sarbame kana bakkatti deebisee dhaabuu danda'u tokkoof tokko waaqayyoodha. Maaliif biyya Gibxii keessatti gaafa dhaqanii booji'an Yooseefi mana abbaa isaa keessatti ilma qotusuudha. Garuu maaltu ta'e sarbamatirra ga'e eenyu fa'iin obbolaa isaatiin sammuu isaa keessatti bor kan inni ta'uu isaaniitti hime bor kan ta'u waan itti adeemu isatti hime namni maaliif sarbama mirgi nama tokko maaliif sarbama yoo jenne waan si keessatti arge sana karaatti deebisuu yoo barbaadeedha. Gaafa kana si kaasuma inni gaafa dhalatu kaasee namni tokko mirga lubbuun jiraachuu uumarraa fudhatee dhufa. Inni mirga sarbuu inni sarbamus biyya lafaa kanarra jira asumarra jira jechuudha. Akka nama macaafa qulqulluu dubbisaa turetti barsiisaa jirutti macaafni maal jedha waa'ee sarbamuu mirga dhala namaa kana maal jedha isa irratti kaasuu qabna jechuudha waan kana jechuudha. Maaliif kan miidhamaa jiru amma miti tokkumatti jette tureera wantichi jaarraa lakkaa'eera amma yoomitti itti fufa maaf immoo dhaabbatu akkamitti immoo dhaabbata jechuudha isa kana kan kaasuu qabna jechuudha. Sarbamuu mirga dhala namaa kun hin dhaabbatu inni kun. Maaliif hin dhaabbatu siin jedha beektaa? Achumaati. Dhufaatiidhuma qaba. Garuu akkan hin sarbamne kan godhu anadha. Anumatu akka ani hin sarbamne gochuu danda'a. Maaliif? Ilaalcha koon bal'ifadha. Ilaammati fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluu keessatti tootaalii hin sarbamu jechuu hin dandeenyu. Garuu namni sarbame sun moo'icha argachuu danda'a. Akka macaafaatti yoo Akka macaafa qulqulluutti sarbameera.
Fakkeenyaaf Yesuus mirgumti isaa sarbameera. Yesuusii mirgi isaa Sarbameera. Garuu dhumarratti hamma ga'utti agarsiise. Warra sarbee jechuudha. Sarbamee jettee dhiiftee badda yoo taate silumayyuu hin jirtu jechuudha. Garuu jala dhaabattee dhugaa qabduun dhugaa si keessa jiru sanaan hi'inkoo asitti tuqameera mirgi koo jetteennaan analyze gochaa deema namni mirga kee sarbe sun iyyuu jechuudha. Kanaaf furmaata tootaalii wantoonni amma jennu kun furmaata kan inni argatu tokkoof tokko ammayyuu waaqayyoon kadhachuudhaa fi waaqayyoo fuula duratti dhiyaachuudhaan. Akkuma tamma jettee mirgi sarbamuu dhala namaa kuni yeroo dheeraa kan lakkaa'e achumaa dhufa isaati jettee maddi isaa maali? Maddi achi as dhufa isaati seexana. Jalqaba waaqayyoo gaafa nama uume iddoo gaarii fi bareedaa keessa akka jiraatudha. Jannata kenneef jechuudha. Jannata keessaa mirga kee gaafa sarbu wanti tokko ani sobaadhaa jedhee sitti hin dhufu. Dhugaan qaba jedhee sitti dhufa. Mirguma keessi sarbuudhaaf jechuudha. Wanta ati ijarra kaa'atte sanarraa bilooksi gochuudhaaf sitti dhufa malee bareechatee dhufa jechuudha. Seexanni akkamittiin naqe sarbamuumti mirga dhala namaa eessatti jalqabe jannata keessatti jalqabe. Eenyuutu jalqabe yoo jenne seexana. Seexanni boofni seexana wajjin dhaqxeetu kana nyaadhaa kana nyaatinaa jedhee waan waaqayyo bareechee hojjete fokkisiiseetti agarsiise jechuudha. Kanaaf iyyuu achi as gaafa dhuftu immoo obbolaaf obbolaatu mirga walii sarbe. Mirguma jiraachuu wal dadhabsiisan. Eenyudha yoo jette Qaayilii fi Abeeliidha. Qaayilii lachuun isaanii inni tokko horsiisee bulaadha. Inni tokko immoo qotee bulaadha. Inni qotu suni aarsaa waaqayyoof dhiyeessuu irrattidha. Kan isaa ati na dursitee ani si booddeen ta'ee hangafa kee ta'etu hin jiru akkas kan jedhamuun jechuudha. Sanarratti fudhatama narra argattee jechuudha amma. Gaafa si sarbuu jalqabu maal kee ilaaleeti jalqaba kaaseera. Atamma gaafa si bira darbee yookiin guddina waa tokko jalqabu na dhiibuu jalqabdaa jechuudha. Dhiibbaan seexanni geggeessu kun namoonni kun sammuu waaqayyoo qabatanii lafa kanarra jiraatu taanaan tootaalii hojiin seexanaa kufaadha. Fudhatama hin argatu jechuudha. Bakka kamitti hojiin isaa fiixan ba'u. Garuu kanaaf isin dhala namaa irratti kan hojjette. Akka saba kanaatti miidhamni guddaan jira. Ba'aa guddaa baatee sabni kun deddeebi'aa jira. Maal jennaan inni sarbamaa jiru saba keenya inni sarbaa jiru saba keenya yoo jennee gama kamiin eenyuyyuu haa sarbu eenyuyyuu haa miidhu dhaamsi kimaa inni kuni inni sarbamu dhugaan qaba jedha. Inni sarbu amala seexanaa qaba. Seexanni amaluma isaa keessaa dhugaan jaallatu. Waan dhugaadhaan yoo ati itti hidhatte booddee deemti seexanni baasee yeroo hundaa namoota dhugaa booddee deemti. Namoota dhugaa ittis hin maxxantu hin haammattus dhugaa sanatu ari'ata waan ta'eef foolsii barbaaduudhaaf waan tokko irra buusuudhaaf booda deemti. Sobni lafa sobaa immoo haammattee rafti waan ta'eef seexanni soba waan jaallatuuf dhugaa immoo waan hin jaallanneef ammas isa sarbuufis ergaan jira. Maa inni akka macaafa qulqulluutti. Waaqayyo gaafa ka'e isa sarbameef hin farada. Mirga isa sarbamee kana qixatti hin deebisa. Bakkatti hin deebisa. Waaqayyo gaafa ka'u mirga miidhamaa hin ilaala. Isa miidhamaa jiruuf hin ilaala. Maaliif yoo jenne seera ba'uu keessatti waan haqi tokko jira. Waan ergu itti ergee gaafa dadhabamuu mataa jabeesse. Mata jabina kana waaqayyo sin kenna gaarii fakkeessee seexannis hin fayyadama. Seexan waaqayyo utuu mataa jabeesse hamma du'aatti hin geessin inni sarbu of qusachuutu sarara jira. Inni sarbu. Boru maalittan deema galgalli koomaa inni lubbuu tokkoon qaba. Lubbuu ajjeesa miti lubbuun qaba anis. Foontu murama miti foonan qaba anis. Ijajjaama miti ijan qaba anis. Miillachita miti miillan qaba anis. Jedhee yaaduu danda'utu sarara jira. Amala seexanaa hojii seexanaa hojiin foonii mul'ataadha akkuma jedhu isatu mul'ataa jira laama. Inni kana fuuraa jaalala nagaadha qajeelummaadha. Inni kan foonii garuu kan inni nama keessatti magarsu hammina jal'ina
Isa kanaa wal qabatee immoo ajjeesiidha foonni dhaqee. Jaamsiidha foonni dhaqee. Seexanaa wal qabatanii jechuudha. Kanaaf dhaamsa ani qabu akka sagalee Waaqayyootti akka dubbiin Waaqayyoo nuun jedhutti Waaqayyo nama uumeef nama harka isaatiin tolcheef faraduun isaa hin oolu. Hin farada. Eeyyee. Mee inni biraamaa inni haala yeroo amma keessa jiru wajjin wal qabsiisnee kan nuyi kaasnuu qabnu tokko jira. Qabxiin guddaa ta'e wal dhabdee waldoolee gidduu jiru waldoolee gaafa hin jedhu manneen amantaa gidduu jiru baay'ee nama mul'achaa jira. Keessumaayyuu dhiyoo asitti maal ta'ee jira isaan koo caalaa isaan koo mo'uu qabaa isaan koo beekamuu qabaa isaan koo ol ka'uu qaba kan jedhu jira. Yaadnoon akkasii kun babal'atee jira jechuudha. Mee isa kan akkamitti xiinxalta akka nama Waaqayyo tokkotti? Inni kuni hankoo caalaa inni jedhamu Waaqayyo lama miti baasee Waaqayyo tokkuma. Inni amantaan isa hankoo caalaa jedhu ammas hojii foonii mul'ataadha jedhamee isa barreeffamee jirutti nu geessa. Hojiin foonii mul'ataadha gaafa jedhamu of tuulummaatu keessa dhufa. Mana amantaa keessa jira. Wangeela lallabaa. Of tuulummaadhaan immoo guutameera. Sammuun of tuulummaadhaan, jireenyi of tuulummaadhaan, teessuma Waaqayyoon of keessaa fuudhee kaa'ee teessuma of tuulummaa dhaabbateera jechuudha. Kanaaf amantaan kamiyyuu amantaa kamiin hin caalu. Waaqayyo Waaquma. Kan itti amanamus Waaqayyoodha. Sababa amantaan keenya iddoo qabuu fi biyyi kun nuutiin geggeeffamu warra jedhaniif maali yaadni kenna? Baay'ina qabaatanii fi amantaan caalmaan hin dhufu. Fudhatama qabaataniif amantaan caalmaan hin dhufu. Waaqayyootti amanama waan ta'eef wantichi kun. Baay'ee yeroo tokko namoonni ofii isaaniitti disturb ta'anii dhaloota kanas disturb gochuudhaaf fiigan jiru. Kuni kan itti fayyadamu seexana ammas. Seexanumatu itti fayyadama warra akka kanaatti. Malee atamma kan itti amante Waaqayyoodha. Amantaa eenyuun iyyuu haa ta'u. Amantaa kamiin iyyuu haa ta'u. Kan itti amante wangeela erga ta'e waa'ee abbaa, waa'ee ilmaa, waa'ee hafuura qulqulluu dubbata erga ta'e hankoo caalaa, hankee xinnoo, hankoo guddaadha kan jedhamu hin jiru akka sagalee Waaqayyootti. Jira inni ka'u kuni anummaa isa jedhamudha. Ilaalcha fokkisaa, ilaalcha toora hin qabne, ilaalcha bujunjuraa wayiiti bakka. Ilaalcha sirrii miti jechuu barbaadeetan. Sagalee Waaqayyoo hin dubbifne jechuudha. Yesuusi gaafa gara biyya lafaa kanaatti dhufe ani warra badan hin barbaadu dhufe jedhe mitiire. Zarraaf hin jenne. Ani waaqarraan dhufe ani akkasiidha ani kanaadha hin jenne. Mandaraa xinnoo tokko keessatti dhalate. Dhugaa isaatu isa mul'ise. Warri ankoo jedhan kuni isuma kankoo jedhanu hansaanii miti dhabuuf jiru. Sababa hangafummaa qabnuu fi wanti barbaachisu hankeenya wanti biyyaaf barbaachisu wanti saba keenya barbaachisu saba isaanii saba keenya akkasitti warra yaadan kanaaf jechuu kooti ergaan ati qabdu maa inni gaafa sin jedhu wanta barbaachisaa gaafa sin jedhu dhaala keenya jechaa jiru dhuguma kiristaanni dhaala qaba hin qabu. Kiristaanni tokkoof tokko dhaalli inni qabu lafa kanarraa dhaala tokkoyyuu hin qabu. Dhaalan qabaa lafa kanarraa kunnaaf malaa yoo jedhe lafatti mana amantaasaa ijaarratee uummata amantaasaa sana hordofu walitti qabatu yookiin akka mootummaattis haa ta'u akka kamittis lafa argachuu danda'a. Bakka sanaaf jechuudha. Garuu dhaala kooti jedhee ani kun dhaala kooti jedhee falmataanaan tiisrooti. Lafa argachuu qabatti karaa mootummaa argachuu qabaatti. Irratti ijaarrate amma fakkeenya tokkoon sii kaasa kaa mana kana fakkeenya akireeffattu abitattu agrimentiin keenya wajjin inni jechuu barbaadu jechuudha. Amma as kanarra jirtutti iddoo kanatti hojjette fayyadamta garuu dhaala kee miti. Kan kee godhachuu hin dandeessu kan kees miti hin darbita irraa jechuudha. Kanaafi akkasittiinis kan kaasan yoo jiraatanii jirus
dhaala hin qaban lafa kanarraa dhaalli kiristaanaaf hirame tokko hin jiru. Kun dhaala keetii bara baraan irra jiraatta jedhamee kiristaanaaf kan kenname hin jiru. Sanyiidhaan darbee kan kennameef hin jiru. Yeroo ofirra jiraata. Isaan akkasitti maaltu fayyadama? Baay'ibilikaalii gaafa laallu seetan. Hin kireeffatan malee hin dhaalan jechuu hin dandeenyu jechuudha. Hin dandeenyu kiraadha. Kiraadha. Lubbuun keenya iyyuu mana kiraa keessatti bara. Foonni kun ikkoo qabatee sitti nafu. Meetaa yaadi lubbuumti kee Waaqayyoo asii gadi hafuuratti itti baafate miti. Kana immoo lafa kanarraa dhoobisitti kiraa keessa jirti bara. Kanaaf kiraadha yeroo ofitti fayyadama kan isaa miti dhaala miti. Waan barbaade jechuu danda'a abbaan barbaade garuu dhaala isaa miti. Godhachuus hin danda'u. Seenaadhaanis seeraanis godhachuus hin danda'u. Irrattis abaluu iddoo kanarratti kana gochuu hin qabu. Anaaf malee gaheen kun anaaf qoodame anaaf kenname jechuus hin danda'u. Gama yaada kana walitti qabuuf gaafa deemnu hin dhaalla gaafa jedhamu kiristaanni maaliin dhaalee argamuu qaba? Ilaamee kiristaanni lafa kanarraa dhaalan qabaa kan jedhu yoo jiraate iyyuu kan lafa kanaa yookiin bakka nama biyya lafaa ta'uusaa ibsachuu qaba. Macaafa qulqulluu qabuun dubbisuu mitiiti harkaan qabuun nu barbaachisu jechuudha. Dhaaluu kan nuti ittiin dandeenyu nuti kiristaanonni wangeelatti warri amanne kan ittiin dhaallu tokko humnaan yookaan immoo biyya lafaa kana hin dhaallaa biyya kana kan keenya godhannaa gaafa jedhu kiristaanni wanta tokko andiristaandi gochuu qaba. Innis maa inni Yesuus eessaa dhufee eessa keessa deddeebi'ee ani immoo eessaan dhufee eenyuutu na fide jechuu danda'u qaba. Inni guddaadhaaf ijoodhaan isiin jedhu biyya lafaa kanarratti ambaasaaddara kiristaanni. Ambaasaaddarummaa isaa yoo dagachuudhaa baate Kiristoostu isa kaa'e. Asii haala mijeessaadha kiristaanni mana isa oliitiif. Kanaaf jecha kan ittiin dhaalamuu qabu namni kamiyyuu kana wal falmii nama hin barbaachisu kun. Eenyuuf eenyuunis walitti hin buusu kun. Kiristaanni wangeela dubbisee akka wangeelaatti jiraata. Wangeelli immoo maal nuun jedhaa kan nuu kaa'e qaba. Kan ittiin dhaaluu qabnu qajeelummaadha. Fudhatamuu kan ittiin dandeessu. Jaalala argisiisuudhaan. Nagaa agarsiisuudhaan. Wanta Kiristoos kaa'e amma wanti ta'aa jiru kun kiristaanota keessaa mi'aa fuudhaa jira. Mi'aa balleessaa jira. Isin soogidda lafaa ta'edha mitiire. Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa gaafa ilaaltu isin soogiddaa jedha. Soogiddi immoo mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffamaa jedha. Soogiddi meentenaansii hin qabu. Soogidda irra deebi'ee tan soogiddummaa isaatti deebisa waan jettu hin qabdu. Soogiddi soogiddu. Ispaayirdi taanaan ispaayirdidha. Mi'aa kenna taanaan mi'aadhuma. Soogiddi kun mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffamaa jedha. Sagalee Waaqayyooti kun. Kiristaanni bara ammaa isa sanas ta'e isa kanas ta'e isa kana of keessaa dhabuu isaati jechuudha. Maaliif kan inni ittiin agarsiisuu qabu jechaan madeessuu jechaan utuu hin madeessin madaa fayyisuudha. Amalli kiristaanaa. Utuu hin waraanin isa itti darbatame sana irraa qolachuudha. Amalli kiristaanaa. Kiristaanni dhiibboo dhaqa miti. Dhiibamee mo'ata malee. Wallaansoo dhaqa miti. Wallaansoo kan qabeef Kiristoos waan ta'eef jechuudha. Kanaaf lafa kanarraa dhaala keenya jennee kan keenya jennee dippendi kan irratti taanu tokkoyyuu hin qabnu. Isa sanas isa kanas kan ittiin ofitti haammachuu dandeenyu garuu maa inni sagalee Waaqayyootiin. Kiristaanni tokko soogiddummaa of keessaa hin qabu yoo ta'e. For example jecharraa fudhachuu dandeenya, jireenyarraa fudhachuu dandeenya, akka jireenyaatiin fakkeenya ta'a. Fakkeenya ta'edha Ximootewosiin. Akka jireenyaatiin jedha. Jireenya jechuun bakka deemsatti deemtuun namni kiristaana kun siin jechuu danda'uu qaba malee waan miidiyaatti baate
waan meeqa jettee himimmaan buusee namni waa ilaa kun dhaala kooti kun akkas kooti jedheef miti. Jireenya keetu haasa'uu qaba si haasa'uu qaba miti jechuu barbaade. Kanaaf kuni soogidummaa dhabeeti. Soogidda Yesuus nama hundumaa lafa kanarra kan jiran kiristaana kan ta'an wangeelatti kan amananii soogiddaa jedhe. Walumaa galatti dhaaluu kan dandeenyu jireenya kiristaanummaa agarsiisuu keenyaatiin jechuu keessa. Bakka. Amma tokko deebii taadha yaada. Mee gama hojii wangeelaa babal'isuu keetiin mishineerummaa irratti baay'ee hojjetteetti yeroo dheeraa hojjetaa turte biyya keessaaf biyya alaa irratti deddeebitee wantoota wangeelaaf gatii baasuu qaban baasaa akka turte seenaa irraa gaafa qorannu wantoonni tokko tokko jiru. Rakkooleen mishineerota qaqqabu akka tokkoffaatti yookaan immoo jalqaba irratti kanatu mudata warra mishineerota wanti ati jettu mimaa'in. Mishineerii si jemmar silumayyuu mee mishineerii jechuun dhugaa wangeelaa kana warra hin beekne biraan ga'uudha. Garuu buufata hin qabdu ati. Waa'ee mishineerii irratti gaafa kaasu mimmaantu na oolala. Wangeela bal'isuu jechuun qoosaa miti. Mishineerii tokko nama ergama wangeelaa fudhatee ba'e tokko mudannoon mudatu maa inni jedhee kana deebisii kennuu barbaade mudannoon mudatu biyya tokko keessa biyya wangeela hin beekne keessa dhatta. Biyya waldaan jirutu hin taane. Biyya waldaan dhaabattee hojjechaa hin jirre keessa dhatta. Yeroo sana yookiin nama qabaachuu qabda yoommoo namni iddoo sana hin jiru ta'e ergama fudhattee baateetta lubbuu keetti murteessitee ba'u. Lubbuun guyyaa waaqayyoo fuudhee fuudhamti inni jedhamu yoo kanatti ofitti murteessitee deemte milkaadha. Kanatti murtaa'u taanaan garuu karaa lachaniin iyyuu rarraatee hafta. Rarraadha jechuudha. Ani akkan hubadhetti rakkoon mishineerota mudatu maa inni namni iddoo hin qabuuf. Namoonni iddoo hin qabaniif. Iddoo hin qabaniif. Maaliif lafa hin geenye sana geessisuudhaaf kaate waan ta'eef bakka hin geenye sana. Waa'een dhugaa dubbii sanaa isaaniif hin galle dhugaa dubbii sanaa isaaniin ga'uudhaaf immoo dirqama namichi tokko wanti inni gochaa jiru sun waan badaadha. Garuu wangeela ittiin ga'uu barbaaddeetta. Sagalee waaqayyoo kana itti himuu barbaaddeetta. Waan hin arge kana haa argu jechuu barbaaddeetta. Jireenya isaa sana achi keessaa fuudhuudhaaf akka inni achi keessatti namni gochuudhaaf wanta inni godhu gochuu yoo baatte axxeessa fakkaatta. Wanta inni godhu goota utuu hin taane hin fakkaatta. Namichi sun araada qaba yoo ta'e araada isaa sana inni asii waan araade sana fayyadama. Ati garuu as teessee waaqayyoon kadhatta. Waaqayyoo dhibba keessaa dhibba si wajjin hojjechuu barbaade taanaan milikkita si agarsiisa. Yeroo sanatti jechuudha. Ani mudannoon arge farsoo geeshoo qabu. Isa kana yoo dudde malee nu wajjin hin bultu naan jedhan. Dhugaa masaa sitti muudhaaf farsoo dhugutti nammanii farsoo dhugu dhugii yennaan jechuun naan fudhatu keessi koo. Inni na keessa jiru kan biraadha. Ani dhuguu fedhii isaas badaa hin qabu. Yoon dhuge immoo ofii wal dhaala'anii nam miidhamaan jedhe. Yeroo sana asiin karaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti bobba'een ture warra qubattoota irratti. Innaa gaafani farsoo sana hin dhuguu ittiin jedhu lola natti kaasuu barbaadan. Isa booddeen deebi'een aanaarraa ayyamsiifadheen qulqullina bishaanii fi gargaarsa barbaachisu jara sanaaf rakkina keessa jiru waan ta'eef deeggarsa barbaachisu namoota kadhadheen fudhadheen bu'e. Gaafa sanaa waan barbaachisu isa wangeelaan alatti waan foon isaanii barbaachisu sana gaafa argatan natti siqan. Gaafa natti siqan waa'ee maatiin tokko attamitti akka jiraatu. Namni tokko attamitti yoo jiraate qulqullina isaa attamitti akka inni eeggatu gaafa itti muuna dhaggeeffachuu jalqaban. Kanas keessa jira hin seenee kaleessa sitti qoosaa turre jedhan rakkoon mishineerii mudatu dhabee beela'uun jira.
daaruun jira. Amma karabaatii kaa'atanii mayaa'uu miti amma. Jechuun yeroo tokko mishineeri nanyi yeroo jedhanii mishineerummaan gatii si kaffalchiisa. Waan itti gatii fudhattu mootummaa olii sanarraa yoo baate lafa kanarratti gatiin si kaffalamu kan biraan hin jiru. Hooma waaqayyoo si yaadeedhuma jireenya kee kana toora si qabsiiseen ala. Dabalataan ati amma biyyoota ollaa Itoophiyaa kanneen akka Keeniyaa kana deemte gara Sudaan gara biyyoota naannoo kana gaafa deemte haalli afaanii haalli nyaataa akkaataan haala naannoo sana si rakkisne gara olloota kana gaafa deemtu jechuudha afaan nyaanni. Ani mudannoo asiin tini Keeniyaa tutuun seenini Boorana Nagallee Boorana magaalaa isheerraan xalaa guutuu qabadheen jira. Dhimma nageenyaa tokko wajjin wal agarre. Geestaawusii waldaa maqaan Yesuustuu naa kenne asumarraan asitti amma hojjettee darbitadhanii mudannoon iddoo sana jiru baay'ee ulfaataadha. Baqa naannoo wangeela lallabuu naannoo tamsaasa wangeelaa irratti hojjechuu mudannoon jiru isa kanan jedhamu. Booris wangeela lallabda waan ta'eef naannoo itti si mudate wanta hin taane sitti mul'ate sana dubbachuun gaarii miti. Eessatti mee yoo sitti tuluu baatu iyyuu kan itti hantuuta nyaatte wangeela lallabuu deemte. Isheen hantuutaayi. Asiin asoosaa keessa dabarteeti isheen. Dhugumaa wanti kun. Tikikkil. Waaddii isheen ulaatanii waaqayyo isaanii fedhisu garuu hantuuta nama nyaachisu waan fedheefi. Hantuuta nama nyaachisu erga nyaanneetu hantuutaa jedhan. Garuu mi'oofti. Maaliif asirratti maalan dabaluu barbaada beektaa? Wangeelatu gatii nama kaffalchiisa. Ati dhuguma nama wangeelaa taate taanaan hojii wangeelaan hojjedhatte taanaan gatii kaffalta. Qoraattii irra deemta. Rakkina keessatti si deddeebisa. Ani biyya lafaa kanarratti wanta ani taajjabu qaba. Madaalee jechuudha. Waaqayyoo karaa itti banee kallattii kennee fi karaan kee kanaa isa jedhee fi ati immoo akkasittiin jiraadhu anaaf hojjedhuuti isa jedhee jechuudha. Garaagarummaa gidduu isaanii garaagarummaa jira. Hojii wangeelaan hojjedha gaafa jettu guddaa keetu nama biratti salphaadha. Isa beekutu si keessatti beeka malee inni hin beekne sitti tufaa deema. Hojii wangeelaa hojjechuu fi amalli ijoo biraa tokko natti fakkaata. Ijoo birrii ijoollee masaa qoraattii irraa harkisa. Ani waaqayyo amma kana garaa namatti jabaata. Maaliif galma kee waan ilaaleef jechuudha. Ijoo birrii dhala isaati kan inni qoraattii irraa harkisu. Maaliif akka isheen jabaattu gochuudhaaf. Waaqayyos warra waameedha kan inni gidirsu. Hamma abiddaatti kan inni qoru. Hamma hidhamanii garafamuutti kan inni qoru. Warra ofiisaatti jaallateedha. Gara dhumaatti deemaa jirra. Waaqayyo si haa eebbisumee dhaamsa ergaasi keessa jiru asumarraan dabarfama. Ani waan guddaa isaa sagantaan kun akkasitti afaan Oromootiin darbee namoota bira akka ga'uuf ergamaa Zalaalem baay'een galateeffadha. Bakka kee bu'eeyyuu nan galateeffadha jechuudha. Bakka ijoollee kanaa bu'ee nan galateeffadha. Waaqayyo isaa eebbisu kanarraa tajaajila inni qabu waaqayyo habal'isuuf. Maaliif yoo jette kottu hojjedhu akkasittiin beekamtee argadhu jedhu waaqan namaa laata kanas. Yaadii akkasii nama qabu ilaalcha akkasii nama qabu baroota keessa waaqayyo nuuf baay'isu. Tokko kana namoota daandii mishineerii hojjechuutiin na deggiranii waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Atis iddoo kanatti na waamtee gaaffiif deebii waliin gochuu keenyaaf waaqayyo waaqarraa si haa eebbisu. Obboloota keenya waraabbiidhaan wanta garaagaraatiin deeggarsa gochaa jiran kanas waaqayyo isaan eebbisu nama guddaa ta'an isiniin jedha. Hordoftoota fi daawwattoota sagantaa Galoo Show gaaffiif deebii nuyi hojjetaa wangeelaa fi akkuma kanaatti nama isin argitanii nama waaqayyo nuuf kenne wajjin turtii nuyi goone kana fakkaata. Irraa barumsa guddaa barattuudhaan abdii qaba. Keessumaatee hojii wangeelaa irratti bobba'uun waan salphaa fakkaata. Gaafa haasaan salphaadha malee gaafa hojiitti jijjiiran baay'ee akka ulfaatu isaan irraatii dhuga barumsa tokko arganneerra.
Waaqayyo isin haa eebbisu. Torban keessummaa biraa qabadheen isiniif dhiyaadhaa. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.